Inni irra cimaa beektaa mini baay'ee ol kaadha bara shaashamannee akkuma mucaan viidiyoo keessatti jedhe wayii. Ti guddaa himate yoo mata si dhayxu gabbara moo wal gara siin jedhanii gabbara jennaan si dhumatte. Dhumattee qallaalii jilbaan lafarra nama oofanii bar. Gin waan amma kaaka keetii kun meeqa hin gabbara ti kennite caalaa. Kaaka keetii kun meeqa hin baatam. Daadhii on bilbilii gaafa dhunni sitti taa'ee waa inni irratti barreeffatee kaa'ateera. Anuu si jaaladhaa. Jiitu wallaahi. Abeet. Qooyi kasiin jedhu. Bar makiinaa manaa kan inni yoo wal biratti qaban gabbarri shamarran arsii kun V8 maaf hamariin ta'e. Inshuraansii qaba ammoo. Abbaa teessil Samsung if iPhone 16 jedhe. 16 Pro Max kana. Achittuu bara makaardii kunuyyuu wal dhaba keessan kun Pro Max tu wanta baaleetiif sadiidha Pro dhaba. Wal caalagatii. Yaa kennamu ka akkanan deebine shaashumannee Pro Max dhugaa rabbii. Maaf akkas akkan Ewa de warama berri baaleetiif sadiidha anatti kaati ganama gideerri waaqa'u suuraa kiyya garabattee bira teetti. Akkuma jirutu akkasii bar dhugaa rabbii. Amma godinu arsii keessaa akka shaashumanneetti ol kaa'adha. Maaliif garuu? Anuyyuu hin beeku. Inshuraansii qabaatuun oolu wanni kun. Anama fakkeenyaaf jechuudha. Biyya Arabaa tureemi viillaa fedhaa qaba. Eshi. Qabeenyi kan ku abbaan kan ku amma guna gurguru gabbaruma intala kiyya jedhee gabbara qabatee sitti himata. Gabbara sanii gabbarta. Irraa walii bu'uun jira waan jaarsaa jechuun jira maal jedhanii gabbara waan si qabatan sanni fiddaa yoo an viillaa fedhe qabaadhe buqqee lama si gurguradhanii walumaan si gurguru malee sirraa hin hambifatan. Waan fedhe qabaadhe. Amma waan ati aga Dubai jirtu xaaratte kanallee kasi fuudhu walumaan si fuudha. Abbaan kan koo gabbaratti qabatan inni gabbaran fida waan sanaan immoo waan haqa kiyya ka abbaan kan koo haqa kan kee jedhee erga naa ijaare buqqee lama sitti gurgurra jedheetuma walumaan na gurgura. Gatiin ati qabeenya keetii kunillee hin dabalaare. Dabalaa qallaalee. Gisee masii. Amana qabdu qabsiiftu jedhi kaa. Fakkeenya manni kiyya miiliyoona 3 yoo hin baasa ta'e maktub laazim. Qabeenyi isiitu hagana baasa siin jedhan. Eshi. Akkas if beekaadha ixakaa abbaa. Namni biyya Arabaa ture yoo uqubii yookiin ammoo waan garagaraa mana waan garagaraa ijaaree jijjiiree wayii jedhe malee cadhisee ka hojjetu san qofa mindaa ofii walirra buusen ijoollee gara keenyaa waggaa xiqqishuutti hin fuudhuu hin danda'u yoo diyaasfooraa ta'e malee. Yaaddoon najjeefte amma. Ardiin ixaatiin baalan keessaa fuudhuu barbaada garuu an fuudha dura. Wallahi yoo fedha qaba. Takka ardiin ixaatii takka baala jaartii lama fuudhuu barbaada sadii godhachuu barbaada. Maal jechuu? Jaartii sadii barbaada re. Mara koo shari'a nagaa furiiti takka hambise. Fakkeenya artii keessaa baalee nomaa sitti hin qabatan dhugaa dubbachuuf baalee baay'ee hin qabataniiru. Keessan kana na sodaachise sun rakkoon qabu. Akkuma argee uma feete ga'e amma argee illee baale illee uma argan kennan normaal. Laa waan argan kennuun hin jiru inshaalla maraateeti. Abbaa ta'e gatiin gad dhaabbataan kennu dhugaa rabbii. Gabbarri ol kaa'aa miti malee jira gabbarri. Baay'ee miti qaba. Akka keessan sana ol kaa'aa miti. Akka kennan Amma keessan kana Oromoon qofan dimiin abantee waliin naa guurte hoo. Baale kuma 100 qofa jedhan ajjela. Laa kuma 100 hin caala. Dhugaa rabbii keenya goofan dhimma yoo banan malee lakkiin jabaata abbaa ta'e. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa turte tana murteessaan iddoo isiin jirtuun illee beekta biyya Arabaa jirtullee ta biyya Faransa. Naannoo keessan beeka gabbarri ijoolleen baale koomentii barreessa. Shamarri hin barreessinaan amanu waan shamara gatiif qaalete dhiirri barreessa dhiirri. Dhiirri barreessa ijoolleen dhiira.
Harargeen kuma jaatama kuma ja'a. Asli wallahi ijaarsin ilaalu warri na ilaalu baay'ee jira inni nanaati. Kuma 200 kuma 150 kuma 60 eeywa jidduu kan. Bareeda hayye. Keessa meeqa? Amma ulkaan aga kuma 200 yaa'an ulkaanii kuma 220 aga kuma 200 yaa'aa jiran kabaale. Keessa meeqa biltu? Ilaalama fakkeenyaaf abbaan kiyya. Ana mosuudha itti fakkeenya miliyoona qabachuu danda'a. Abbaan gadhiisi akka naannawaa sanatti hawaasni fuudhuu edaamu inshaalla. Miliyoona galeera abbaa ta'e. Sin fuudhu osoo nuural'eenii taate obboleettii tiyyaati. Ayyoomna fuudhisiin jedhee si kadhadhe sitti maa jira abaarra akka fakkeenya. Naannawa natti mi naannawa keessanii miliyoona tokko shaashamannee kana kofalee qoree asaasa kana haga aadaa abbaa jidduu kana keessa natti mi jidduu kana keessa barbaada. Miliyoona galeera amma. Mileenuma tokko lama sadii jedhanii mileenuma guddaa kana moo. Abbaa ta'e miliyoonni koo miliyoonni diraama imaaraatii 41 42. Garuu miliyoona kana gabbaree. Na dhageeffadhu miliyoona san qofaa miti. Miliyoona san qofaa miti. Algaan haadhaa akka warqiidhaan akka ijaaramee jirutti fiddaa tokko jee. Warqii. Argaa haadhaa. Eeshi. Akka algaa oriijinaal isa ta'e oriijinaal meeshaa isaa guutuu waliin haadhaa fidda. Faamelii. Obboleessi fedhu qabachuu danda'a fedhu ayifoonis qabachuu danda'a obboleessi ishee jechuudha. Isaan gaafa kana intala isaanii gurguruuf immoo rakkoo naan bayuuf kana barbaadanii. Jammar miliyoonni ati fiddu sun miliyoona itti dabalanii sii kennan baay'ee maatii isaatiitu kassara. Yoo rabbiin maatii haraami yoo isin namni yoo. Nyaatamte kastana. Maatiin koo maqaa ofiitiif immoo kan baatee. Wallahi jira maatiin haraami maatiin tokko miti maatiin immoo maqaa ofiitiif ishee gurgura. Eeshi yoo rabbi maatii haraami yoo itire na buuse akka tasaa gaaraatti yamaan birrii kana hunda gannaqee. Garantiin keessima fuudhuudha kan yoo maatii akkasii argatte. Yoo maatii akkasii argatte garantiin yoo birrii kana hunda akkasee isin osoo galluun fardarraa kuftee na jalaa caccabde hoo. Maalin hakima keeffadha birrii fixadhee kunoo warra. Sun ammoo garan caccabuun sun ammoo hiree rabbiiti qaba. Yoo duute hoo adala qabaanamu fardarraa kuftee. Egaa kalaasi maal yoo fardaan fuuta. Maaliin fuudhare? Abbaate makiinaan fuutaa. Feetu fardillee naari hin jira makiinaan hin jira waan hundaan fuuta.